Dhaamsi obbo Jawaar faan ergaan maani? Nuti kabajaan akka duunu nu hayyamaa nuti of ajjeesuuf miti ajjeesuu otoo barbaannee wadaroo mormatti godhachuu dandeenya ture garuu qabsootti jirra. Rizootiin Soodaree akkamiin deebi'ee jalqabe? Qaamuma godinarraa aanarraa akkasitti gaddaanii turanitti akka ganamu kan taasifame qoreen dhaabatee. Baqattoota Eertiraa 20 ta'an dhabame oduun jettu sobaa jedhan. Oduu biraalee qabadee dhiyaadhaa an asli galgalooti nu dhiyaadhaa. Dhaggeeffattootteen oduutiin jalqabaan torbee lamaaf laganna nyaata harka jiran obbo Jawaar faan laganna nyaataa kan dhaabuuf fedhii akka hin qabne himan. Guyyaa irraa gareen namoota siyaasaa jajjaboo fi namoota amantii of keessa qabu garman hidhaa qaalitii deemanii jarii kun akka nyaata fudhatan kadhatanii turan. Nam ganam kan isaan dubbisuu deemu keessa tokko Abbate Urgeessaa waan dubbataniif deebii isaanii akka naannootti hima. Kan agarre Jawaar Mohaammed Baqqalaa Garbaatii fi Hamzaa Booranii itti ciisaniituma jiru. Bakka ciisanitti argine baay'ee miidhamanii jiru. Qaamni isaanii baay'ee miidhameera. Nyaata lagachuu sana uummanni Oromootis gaafii dhiyeessaa jira. Deeggartoota qabsoo bilisummaa Oromoo irraa darbu sana qabatanii akka isaan nyaata kana lagachuu dhaabanii nyaata fudhachuu akka jalqaban godhuuf yaalii kanaaf dhaqame. Amma ammaatti gumaachi gootan guddaadha. Qabsoo keessatti ammallee nyaata lagachuun guyyaa 13ffaa dhageessaniirtu hanga ammaatti dhiibbaan qabsoo Oromootiif jecha isin irratti murteessitanii godhaa jirtan kun waan guddaadha. Galata qabdu. Haa ta'uti immoo uummannis biyyis isin barbaada. Lubbuun jiraachuun keessan Oromoof bu'aa guddaadha yookaan bu'aa guddaadha. Kanaaf jireenya keessan irratti immoo isin qofa miti kan ajaju. Qabsaan nama uummataaf jiraatu malee kan dantaa ofii qofaaf jiraachuu miti. Kanaaf uummata qabsooftaniif sanaaf jecha kana dhaabatee nyaata fudhachuu jalqabaa kan jiru. Deebiin isaanii maal? Deebiin isaanii kun waan qoosaa itti seennee nuti turumas madaallee itti seenne. Naaf nuti gama keenyaan wareegama barbaachisu kamuu kaffaluudhaaf qophiidha. Wanti har'a Oromoo irra gahaa jiru waa hamaadha. Oromoonni mana hidhaatti dararamaa jiru. Oromoonni kumaatamaan mana hidhaatti guuramanii jiru. Asuma Qaallitti bakka jirru kana qofa hidhamaan siyaasaa Oromoo nama 5,000 ta'a. Isaan kun kan ijji badee kan qaamni isaanii hir'ate hedduudha. Nuti qabsoofnee qeerroo 5,000 wareegne qabsoon jijjiiramni nuti finne har'a deebi'ee Oromoo galaafataa jira. Ammoo warri yeroo sana taa'anii baacaa turan, taa'anii sirnichaaf harka rukutaa turan, har'a qabsoo keenya dhuunfatanii qe'ee keenya irratti aanota keenya keessa naanna'anii waajjira banatanii filannoodhaaf dhiichisaa jiru. Wayita kanatti immoo jaarmiyaaleen Oromoo ABO'f KFO'n waajjirri isaanii cufamee hoogganoonni isaanii akka kanatti hidhamee hirmaannaa siyaasaa keessaa dhiibamanii jiru. Kana caalaa salphanii jiru. Isinumtuu maal jettanii kana nu gaafatu. Kanaaf nuti kabajaan akka duunu nu hayyamaa nuti of ajjeesuuf miti ajjeesuu otoo barbaannee wadaroo mormatti godhachuu dandeenya ture. Garuu qabsootti jirra. Qabsoon karaa nagaa immoo keessaa tokko kana. Kanaaf hanga lubbuun keenya jirutti waan kana ejjannee ilaalurra duunee seenaa bareedaa galmeessinee dhaloota ufuufis akka fakkeenya taanutti darbuu barbaanna. Immoo sodaa dhaloota kanaaf haalchisuu hin barbaannu. Akkanaafuu gorsa keessanii fudhannee jechuu ka laganna nyaataa kan dhiisaniin. Fudhannee ejjennoo isaaniitiin akka itti fufan dhaamanii namoota gurguddatu achi ture, Boleen Jolataa faatu ture, Jaldaa Odeessaa faatu ture. Nuti akkuma isinirraa qabsoo kana fudhannee gahee keenya gumaachine dhaloonni itti aanus nurraa fudhatanii immoo gahee isaanii ni gumaachuu. Oromoon saba bal'aadhaa goota hedduu qabaa. Kanaaf abdiin keenya qabsoon jabaatee itti fufa kan jedhudha. Gaaffii isaanii tan qaamitti gaafatamuutti dabarsitamoo furmaati maal? Wanti isaan jedhan hundumtuu waan dhibdee Oromoo keessa amma jirudha, dhugaadha. Nutis waan rakkuma keessa jirrudha waan isaan ibsanii. Haa ta'uti egaa lubbuun jiraattanii bara kanas dabarfannee borummoo uummata kana gara tokkotti qaama ceesiftan akka taatanidha kan barbaannudha malee mootummaa wajjin hariiroo dubbachuu dandeenye yookaan dhaamsa kana mootummaan akka furu maanaarraa fudhachuu fi miti.